Ashama akkam jirtu maatiiwwan yuutuubii naahin duraan dursaa nageenya dursuun baga nagaan gara chaanaalii yuutuubii kanaatti dhuftanii isiniin jedha. Warreen maatiiwwan yuutuubii kanaa hin taanes sabskiraayib gochuun gara maatiiwwan yuutuubii kanatti akka dabalamtan isin gaafachaa. Har'aa sagantaa bareedaa wayii isinii qabbee dhiyaadheera. Innis namoonni yuutuuba irratti onlaayinii yookaan laayifii galanii gargaaramuu kan danda'an yeroo baay'ee sabskraayibarii 1000 ol yoo qabaatanii sabskraayibarii 1000 argachuuf yeroo hedduu yookaan dheeraa gaafachuu danda'a waan ta'eef karaa salphaa ta'een akkamitti laayifii yuutuubii irra galuun danda'ama kan jedhu sitti mul'isa jechuudha. Egaa baay'een ismaartifoonii qabannuu fi akkasumas laaptooppii yookaan kompiitara irratti gargaaramnu irratti hundoofnee biroozeriin garaagaraa jiraachuu danda'a. Kiroomiin jiraachuu danda'a, moozillaan jiraachuu danda'a, kanneen biroos akkasuma jiraachuu danda'u. Isaan keessaa kamiyyuu qabaachuu dandeenya. Anamma karaa bilbilaa keessumaa kiroomi irra seennee akkamitti yuutuubii otoo sabskraayibii 1000 hin qabaatiin laayifii galuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kiroomii gallaa karaa kiroomiin seena'anii biroozerii kamiyyuu qabaachuu dandeessu, karaa sanaan seenuu dandeessu jechuudha isini. Biroozerii kanarra erga gallee booda stream yard kan jettu jirti. Stream yard dura barreesse waan hin jiruuf ankoo kallattii maannaa fida waan ta'eef sarchi goona jechuudha. Sarchi gaafa goonu kallattii maan stream yard kuni www.com streamyard.com kan jettu jirti. Kanaaf streamyard live streaming software kan jettu kanarratti kilik gaafa goonu gara keessaatti kallattiin nu galcha jechuudha. Gara keessaatti galla. Amma gara keessaatti gaafa gallu waa hedduutu jiraachuu danda'a jechuudha. As keessatti broadcast yookaan tamsaasa jechuu dandeenya. Tamsaasa kan jedhu nuuf fida. Tamsaasni kun immoo kan itti deemaa jirru moo kan duraati kan jedhudha. Nuyi ganaatti seenaa jirra waan ta'eef upcoming kan jettu jala seenneeti create kan jettu jirti jechuudha. Gara gadiitti create gaafa jennu tamsaasni nuti hojjechaa jirru kuni viidiyoo kana dura waraabne moo yookaanis immoo kan amma haaraa waraabuuf deemnu kan jedhu filanna jechuudha. Nuyi tamsaasa kallattii gochuu barbaanna waan ta'eef viidiyoo kana dura waraabnis qabaachuu dandeenya. Kana lamaaniinuu tamsaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haaraa jedheen filadha jechuudha. As keessatti gaafa kana ta'u destineeshinii yookaan tamsaasni keenya kallattiitiin maalirratti haa darbu kan jedhu nuuf fida jechuudha. Asitti yoo ilaaltan gara kanaan dura yuutuubii filadhee waan hin jiruuf yuutuub kan jedhu jira. Kan biraan immoo mallattoo ida'uu geengoo keessa kan jirtu kana yoo ilaalle opshinii hedduu nu kenna jechuudha. Isaan feesbuuk peej, feesbuuk gruupii irratti danda'u, feesbuuk piroofaayilii irratti ta'uu danda'a, liinkid peejii ta'uu danda'a, liinkiin piroofaayil kan ta'u yookaan yuutuub, tiwiiterii akkasumas waan garaagaraa irratti ta'uu danda'a waan ta'eef nuti kan filannu yuutuub jechuudha. Yuutuubiidha. Kanaafuu yuutuub chaanaalii filanna jechuudha. Yuutuub chaanaalii filanna. Akkuma ilaaltan amma yuutuub chaanaalii filannee waan deemneef asirratti maal nuuf fida akkaawuntii ittiin seennu sana yookaan akkaawuntii yuutuubii keenya nu gaafata jechuudha. Akkaawuntii baay'ee qabaachuu dandeenya. Kan koo akkaawuntiin ittiin galu as keessaatii filadheen isin akkaawuntii mataa keessanii yookaan kan yuutuub ittiin banattan sana filattanii ittiin seentu jechuudha. Haala kanaan googilii keessatti yookaan akkaawuntii yuutuubii keenya nu gaafata jechuudha. Bakka kana gaafa geenyu maal nu gaafata aksesii akka ta'uu danda'u. Kanaaf make sure you trust stream yardii kana trustii gootaa kan jedhu nu gaafata jechuudha. Kanaaf alloo jenna. Alloo jennee seenna jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu yeroo baay'ee yuutuubii irra seennee viidiyoo upload gaafa goon wantoota garaagaraa kiraateriyaa yookaan
wantoota guutamuu qabu nu gaafata waan ta'eef innis taayitilii wanta achirratti haasofnu sanaa yookaan taayitilii viidiyoo keenya upload goonu sanaa nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf tiitoraalii yoo ta'e tiitoriyaalii ta'uu danda'a kuni yookaan barumsa yookaan wantoota achirratti dabarsinu jechuudha yookaan educational ta'uu danda'a. Gajjallaatti immoo waa'ee tamsaasa keenya sanaa ibsa gahaa kennuudha. Waan garaagaraa jennee yookaan ibsa achirratti kenninu jechuudha. Isa kana sirriitti adda baasuudha barreessuudha jechuudha. Maqaa yookaan ibsa garaagaraa barreessuu dandeessu. Chaanaalii kana akka daawwatamuuf yookaan achi keessatti ergaalee darban kaa'uu dandeenya jechuudha. Itti aanee piraayiveesii kan jettu jirti. Piraayiveesiin kun tamsaasni kun eenyuuf darbaa? Namoota onlaayinii jiran hundaaf moo yookaan dhuunfaaf immoo yookaan immoo dhimma kanaatiif yookaan namni hordofanii adda bahees yookaan adda bahee yoo hin jiraanne san adda baasuudha. Kanaaf public kan jedhuudhaan koo kan filadhe. Kanaaf isa kana intilii godha yookaan schedule letter kan jettu kana yoo fillee booda erga tamsaasa keenya jalqabne kana intilii gochuu dandeenya jechuudha. Kana erga jennee booda create broadcast jenna jechuudha. Akkuma sila ilaaltan entering the studio jedha. Kanaaf hamma nama 10tti tamsaasni kun darbuu danda'a jechuudha. Asirratti yoo ilaalle wantoota biraa nu gaafata. Yeroo oliitti maayikii fa'aa wantoota akkasii kana hin fayyadamtaa'ii kan jedhudha. Isa kana asitti miyuut ta'ee waan jiruufi kaameraas hin gaafata. Kaameraas asitti yoo ilaalle amma laayifii galleera jechuudha. Sagaleen akkuma jirutti jira. Isaan kana dhaabuu dandeenya. Maayikii miyuut gochuu dandeenya. Viidiyoos balleessuu dandeenya jechuudha. Maqaa achirratti dispilay ta'u yookaan iskiriinii kanatti namoota laayikii galan sana kan agarsiisu maqaa keenya barreeffanna. Anamma laayintuu jedhee waan jiru barreesseef isumatti mul'isa jechuudha. Kanaaf erga kana maqaa barreeffattanii yookaan maqaa dhuunfaa keessanii ta'uu danda'a yookaan maqaa chaanaalii keessanii ta'uu danda'a. Haala kanaan erga goonee booda enter studio jenna jechuudha. Erga studio gallee wantoota biraa sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Amma maayikiin miyuutiidha. Koomentii barreeffamuu akkaataa kamiin akka dhufuu danda'u wantoota kana hundumaa erga sirreessinee booda yookaan namoota seenan illee akkamittiin baay'ee gochuu akka dandeenyu gara jalaa kana ilaaltan maayik kaameraa gas moor seeting yookaan wantoota achirratti sirriitti akka mul'atan barbaanne post kooment leeyaawutii illee akkamitti akka taa'uu danda'an private chaatii faallee akkamitti akka jiraatan yookaan broadcast informationii barreessinu yoo jiraate isaan kana dabaluu dandeenyu sirriitti ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Gara boodaatti na deebisee dhiifama. Kanaaf isaan kana ilaalleeti duubatti na deebisee kana haaluma kanaan kan duraatti deebineedha jechuudha. Asirraa isaan kana gochuu dandeenya. Kanaaf erga kana xumurree viidiyoo gallee viidiyoo keessatti akkuma ilaaltan warroota amma sirriitti agarsiise kana haaluma kanaatiin akkaataa barbaannuun geettii irratti nama invaayitii goon fakkeenyaaf invaayitii jettee nuti namoota onlaayinii jiran haala kanaan invaayitii gochuu dandeenya. Erga kana xumurree booda go live kan jechuu jette jechuudha. Bukkee kana ilaaltanii go live. Kanaafuu ready to go live tutorial kan jedhutu jira jechuudha. Haaluma kanaan asirra gaafa galu amma laayifii baanee jechuudha. Seetaappiin sirraa'uu malu jiraachuu danda'a. Amma istiidiyoo galleerra jechuudha. Istiidiyoo keessa jirra. Haaluma kanaan maayikii amma sagaleen koo sirriitti dhaga'amaa jira. Laayifii haala kanaatiin gallee daqiiqaan illee lakkaa'aa jira.
keessumattuu sabskraayibarii 1,000 ol yoo qabaanne yuutuubii irra kallattiitiin gallee keessumayyuu wajjin walii keenyaa fi wantoota garaagaraa haala salphaa ta'een guddifachuu akka dandeenyu gama chaanaalii kanaatiin akka danda'amu yookaanis immoo karaa weebsaayitii kanaa seennee kallattiitiin tamsaasa kallattii feesbuuk irratti ta'uu danda'a akkuma sila kaasee tiwiiterii irratti ta'uu danda'a instaagiraam irratti ta'uu danda'a feesbuuk irratti ta'uu danda'a haala kanaatiin akkaataa nuti itti waraabuu dandeenyu yookaan dabarfachuu dandeenyu isin agarsiisa. Kanuma jedheen kana xumurree yoo ba'u feene akkuma asitti ilaaltan endi kan jetti endii kanatti buuna jechuudha. End the broadcast kan jedhu dhufa yes. Kanaafuu asirratti dhaabneet haala kanaan yuutuubii kallattiitiin gallee haasa'uu akka dandeenyu nutti mul'isa jechuudha. Amma haala kanaan opshinii nu gaafata jechuudha. Good akkam tureedha. Kanaafuu isa kana haala kanaatiin hin baanaa jechuudha keessaatti. Haala kanaatiin xumurree keessaa baanaa jechuudha. Kanuma isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif sagantaa itti aanu keessatti immoo dhimma biraatii walitti deebi'uu dandeenya jechuudha.